السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون جرتان في أكسان نقرأ الحمد لله رب العالمين بليانتيا نقرأ كما جمتو جاتم توزا ورنا سنبو توب channel جل أرقمتني نقرأ كسان نقرأ الحمد لله هرقا أنتو قد سني دفع الناس ما دستني نمود تامتي دابو نا أكفان نتبيا بنوتي أسي أمو سامولي جل أمانو برات تدوان جرو كانتي سخانة جولا maal jettee Oromoon yoo mammaattu kan tokko quufee jisse tokko manaan bulfatee jettee Oromoo yoo mammaattu. Kana jechuun amma warri daabboo kana kaleessa yoo fidanii har'a deebi'anii nyaatanii jechuu yeroo san nyaatanii gatii jessi nan jaan. Ani ammoo garaana nyaata jessuun natti ulfaata midhaanii miimaadha nyaamaadha natti ulfaata waan ta'eef maal godha isin fakkaate. Eegasiin bultee haala kanaan jijjiiree wanta ovenii keessa yookiin ammoo furuna keessa seenuu danda'u irra jijjiiradhe furuna keessatti yookiin ovenii ibidda jalatti maal godha ni goggossa jechuudha. Akka buddeena goggogaatti goggossee eegasii yoo yeroo sanii dhaqqabuu dhabe hojjechuu dhabe wanni feestaalii yookiin kiisa wayiitti buufadhe hidhee kaaya. Ala kaya fireejii keessan kaa'u eegasii yeroo naa mijate akka buddeena ciccita yookiin ammoo isin akkamiin beektan firfirii akkasittiin hojjedhe nyaadhaa jechuudha. Gatuun natti ulfaate waan ta'eef yoomaan dhaqqabuu dhabeellee hojjechuullee dhabe maal godha addatti ani uraa zibaalatti hin dhingatu adda kiisiidhaatti hidhee shufeerii kenne shufeeriidhaanii allaattiif kennee handarii simbiraaf kennee jedhanii akkasii wanti isin jechuu barbaade ijoolleen biyya arabaa keessa jirtanii haala kanaan hojjetadhaa itti fayyadamaa isin jechuu viidiyoo isin waraabee yoo warri gataa isin jedhin gatinaa haala kanaan goggossaa yeroo masaan illee yoo dhaqqabu dhabaatan goggossaa akka dirqooshii buddeena goggogaa gossanii akkamitti kaa'anii biyyatti ni beektan baay'een keessan jedhee yaada akka dirqooshiitti itti fayyadamaa. Isinin jira maaliif ni midhaan itti gaafatamna boru waan ta'eef warri gataa yoo isinin jedhetti hin gatinaa yooma hojjechuullee isinin jechuu dhabe namoonni baay'een mana nu jala foolii godha jedhanii nyaata hojjechuu didanii yooma ta'ellee zibaalatti hin gatinaa isinin jira warri isinin mijatamu haala kanaan nyaadhaa. Anammoo yeroo hojjetadhee akka firfirii buddeena yookiin ammoo buddeena ciccitaatti hojjetadhee gaafa dhiyeeffadhu isinitti agarsiisa. Obbo Goggosee ka'ullee isin agarsiisan isinin jira. Kanuma isin mul'isuu fi inshallah walitti deebina. Ayyo bareeyyatiyyaa amma hoggoon akkasitti furuna keessa goggosee gogee erga ka'ee kana fakkaata gogaadha hojjetanii kashajeedha. Akkana yoo ta'e jedhee waan tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Waan tokko isin jalaa hin baduu tabalashee waan akkasii hin ta'u goggogee jira waan ta'eef. Isa kana jechuudha yoo makiinatti illee hogguu daakkamee maashinatti illee hogguu daakkamee jedhe faayidaa biraas hin qaba baay'ee bareedaadha. Haala kanaan itti fayyadaman isinin jedha anamman dalagaa firfirii dalagee hogguu jedhe isinitti agarsiisa. Akka inni bareeduu fi akka inni itti mi'aawu isinillee yaaltanii mana keessanitti dhandhamtanii ilaaltaniin isinin jedha baay'ee bareedaadha. Gatina akkana itti fayyadaman isinin jedha xiqqoona jala magaalatti gubateeyyuu irra kaayaa ibidda jala kaayeeti hojiidhaaf deeme akkas isinin jedha xiqquma isii ibiddatti qabsiisaa jala gubbaanii xiqqoo isii furuna yookiin ovenii keessa na'uu isaati sana booda irraa cufaa achuma keessatti dhiisaatti qabbaneessa inni furuna waliin qabbanaa'e ni goggoga akkanatti jechuudha. Yaa laala mana keessanitti dalagaadhaan nama laala isinin jedha yeroo tokko tokko yoo firfirii isin barbaachisa buddeena yoo argachuu hin dandeenye kakiyya akkasitti dalagattaniin isinin jedha. Namni hundinuu dandeettii ofii qabuu fi beekumsa ofii qabu taayilentii ofii jechuudha. Waliif qooduun bareedaadha isinillee wanta beektanirra yoo qooddanii jettan kan beekne ni barata jechuudha. Kanan isin jala amma gara dalagaatti deema gara firfirii hojjechuutti jechuudha. Gaafa hojjedhe firfiricha
qopheessee jedhee isin agarsiisaa. Garuu kana hunda kophaa kiyyaatti hin nyaaddu. Nama biraa waliin nyaadda. Akkasuma immoo kana hundallee amma hin hojjedhu. Asitti keessa qopheeffadhee jira yookiin pastaala asirraa qoodadha jechuudha. Qoodee lafa kaawwadha. Wanta kan ta'u jechuu yeroo dheeraa ta'uu danda'a. Yoo feetan fireejiillee kaa'achuu dandeessan. Fireejii isa baradoo san jechuudha. Kaawwattanii yeroo feetanitti baastanii itti fayyadamuu dandeessanii ho'istanii jechuudha ala keettanii. Yoom guyyaa guyyaatti ka dalagattan taate ammoo akkasuma akka kiyya kana feestaalii qopheeffattanii kaawwattanii yeroo feetanii dalagattanii isiniin jaa. Amma gara dalagaa deema hojjedheen isinii agarsiisa. Ifaan tura. Yoo balayyanii firfirii hojjechuuf yookiin immoo daabboo firfirii hojjechuudha waan barbaachisanii qullubbii mataa 2 diimaa, qullubbii diimaa mataa 2, timaatima mataa 1, akkasuma immoo akka fedha keessaniitti qaaraa dhedheeraa yookiin immoo qaccee isa jedhamu sanii amma barbaadda itti dabalachuu dandeessanii. Anas immoo isa hin gubne qaaraa gurguddaa sanillee hamma ta'e qopheeffadhee jira. Inshaallah yemmuu muree ka'eetan qopheessee walitti dachaa. Akkasitti mummuree qopheeffadhee jira. Asitti wanni maal jedhama maajii jedhama yookiin immoo maraqa lukkuu yookiin handaaqoo. Asitti immoo xumaaxoo akkuma isin mul'ise inni qaaraa guddaadha. Qullubbii diimaa, qullubbii adii, kamuuna jedhanii maal jedhan afaan Oromootiin yookiin afaan Amaaraatiin hin beeku. Asii immoo kusbara naashirra sadhatsanii asitti immoo qaaraa isa nama gubuudha. Achitti immoo timaatimaa jechuudha. Asitti immoo ashaboo yookiin soogidda. Asitti immoo black pepper isa jedhanii yookiin filfila aswad, dararaa qaccee yookiin qaaraati. Asitti immoo zayitii jira jechuudha. Mul'ata dhayyaadha. Qopheeffadhee jira. Asitti immoo distii changiyaa qopheeffadhee jira. Kan itti hojjedhu amma gara hojiitti deemnaa jechuudha. Yoo goleeyyantii akkana fakkaata. Eeganna waan hundaayyuu itti godhee ka'ee isin agarsiisee maaliif jenna kameramaaniin hin jiru waan ta'eef ofii kiyyaa waan waraabuu fi waan hundaatti godhadheeraa. Shunkurtii kabilcheeffadhee shunkurtii adii kiyya sitti godhadhee qullubbii adii fi diimaa sitti godhadhee akkasuma immoo timaatima keellee itti godhadhee qaaraa guddichallee itti godhadhee isa qopheeffadhee jira. Isa kana qofa hambisee jira. Booda irratti buusa isaa kanan isin jedha. Booda yoon firiijatti buusa qopheessan isin agarsiisa. Wayyee amma qaaricha isinitti buusa. Asitti dhumarra wanti godheef akka caccabe waan barbaadeef jechuudha. Egas immoo asitti shaakalee yookiin immoo kan viidiyoo duraa irratti jechuudha jalqaba irratti goggosee goggoo jechuudha isa jira. Isa kana qopheeffadheera. Firfirii isa kana ta'a jechuudha. Ayyaa walumaan itti boosna. Itti boosee erga keessa jira. Ayyaa balayyantiyaa asirra geenne jirra. Akka firfirichi daabboo kana fakkaata. Daabboon citaan yeroo bilchaatee jedhu yeroo dhiyaatu faddaluun isiniin jedha. Kootaa nyaadhaa. Yoo jaalattan laayikii godhaa. Isinillee mana keessan itti fayyadamaa jedha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Hanga viidiyoo biraatti wal deemnu. Assalamu alaikum.